Hawwii ni beeytanii namoonni hedduun keessan ani baazoo qaamaan illee hin beeku walii haasaa illee hin argine akkasuma Nasriin illee walii hin haasoo inni qaamanis hin argine social media irratti argee karaa Facebookaatiin yeroo waa'ee Oromoo dubbatan waa'ee Oromummaa dubbatan yeroo Oromoodhaaf dhiigan yeroo Oromoon dhiigu Oromoodhaaf yeroo sagalee ta'an arge kanumaan wal qabatee namoonni hedduun keessan ka hinaaffaan sammuu siin guute ta'ee ka kijibni sammuu siin guute ta'ee ani hin beeku ifa naan taane ilmaan Oromoo hedduun keessan yeroo hedduu karaa Facebookaatiin fayyadamtan namoota wal fuudhan addaan diiguudhaaf namoota Oromoo tahanii Oromummaa isaaniitiin walitti dhiyaatanii laayifii duraan dabarsan nama biraa wajjin ka dabarsaa turan san dhiisanii yeroo saba ofii Oromoo soqanii itti dhiyaatanii Oromoodha kun ana baasa fuulduraafis boodaafis naaf ta'a jedhee yeroo walitti dhiyaatan hojjaan diiguudhaaf tokkoffarra jirra. Ijoolleen Facebookarra jirtan ilmaan Oromoo dhugaa isinitti himaan wallahi hedduu aarii jira aariidhaan illee dubbachuun barbaadu maaliifi live irraallee badee jira live yeroo hedduu hin seenu walumaa galatti Hawwiin live isii ka duraan dabarsite keessatti jaalallee duraan ni qabdi akka viidiyoon bahee jiru yookiin immoo akka viidiyoo gadhiisaa jirtanitti jechuudha haa ta'u rakkinnaa miti jaalallee isii ka duraan dogongortee jaalala onneen dubaraa timaatima dogongorteerti yeroo sanitti namtichi baangaalii ta'e araba ta'e faranjii ta'e kafedhe haa ta'u garuu dogongortee laayifii waliin dabarsitee jirti nan baasu inni jettee Nasrii wajjin laayifii haaraa eegalan jaalallee Nasir taate Nasiris yeroo isii fudhatu kan asiin dura dabarsite nan ilaallatu garuu yeroo amma na wajjin jirtu kanatti odoo na wajjin jirtu waan biraa kan dalayne qofa jedhee walii galanii jaalala eegalan isin maaltu sin gube ilmaan Oromoo warra Facebookaa maa hinaaftan maaltu sin gube akka nama mixmixaa nyaatee maa gubattan meenatti maa ijoollee Hawwiin intala Oromooti sabboontu Oromooti sanuu dhugama gootee sabboontuu fi qabsooftuu Oromooti dhugama gootee jechaa ani har'a warroonni waan akkanaa kana sheer gootanii ajandaa guddaa gootanii irraa eeyyitan osoo dubartii naftanyaa wayii isinirra fuudhee irra gaarii ammoo osoo sanyii keessan isin balleesse yookiin osoo kan jaaladhu taateeti bargit waa'ee fuudhaa fi heerumaa waan jedhamaa irra jirurra waan tokko wanti isin himuu jira garuu osoo dhalaa naftanyaa wayii dhalaa likiskisii bunnaa beeti wayii osoo ilmi Oromoo tokko fuudhee isinii salphatamoo osoo ilmi Oromoo dubartii Oromoo kan dogongorte wayii fuudhee osoo sirreessee isiniif tola kamtu isinitti tolame haa ta'u malee jalqaba irratti Nasriin hin fuudhee warroonni jettan ani hin fuune jaalalleen kan koos isima irraa haasayaa jirtan Hawwii sanyii Jawaar Muhammadiin na jaalatti in jaaladha kan wal baranne hanga dhiyoo ta'us ji'oota muraasa dura ta'us yeroo ammaa kanatti jaalallee kan kooti anis eenyummaa isii kan kaleessa dabreen nan ilaallatu isiinillee eenyummaa kiyya kan kaleessa dabreen nan ilaallatu maybe suuraan isin laalaa turtan sun dogongora ta'uu danda'a yaa dogongora yoo dhugaadhaan ta'es yoo akka jedhan photoshoopis ta'es maali yoo haa ta'u maal dogongora ta'e dogongora garuu dogongora namaatiin nama fannisanii an kana dura dubartii Arabaa dubartii Paakistaanii dubartii Hindii wayii osoo argadhee waliin jiraadhee na fannistanii maal rakkoo qabu wanti inni rakkoo qabu maal inni bargit ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoo hedduun kumaatamaan osoo hin jiraanne bakka hin taanetti Oromoon isin arguu hin barbaadu keessattuu maqaa Oromoo maqaa sabboonummaa qabatanii bakka hin taanetti yoo Oromoon namatti argu akkuma namatti jaalatutti namatti gadda Oromoon qulqulluu yoo gadde garuu Oromoo gaddisiisuun hamilee namaa nama cabsa lafee namaa nama cabsa Oromoo ijaafoo dhaabbatanii yookiin ammoo gocha Oromoo dallansiisu dalaguun sirriidhaan garuu namni wayii kaleessa har'a sooshaal miidiyaa irra gadi bahee haasa'eef qofa nama san akka maliikaatitti hin laalina ilma namaati ni nyaata ni dhuga fedhii namni qabu ni qaba kanaaf namni nyaatee dhugduu fi namni waan ufii irraayyuu hin beekne namni iddoo barbaade bakka oolee fi bakka bulu hin beekne har'a ammoo ani qulqulluudha ibaluun sun nama akkanaati isheen tun qulqulluudha isheen tun takkanaati ispeeshaal ijoollee shamaraa dammoo keessattiyyuu ijoolleen shamara taateetiin yoo waa'ee shamaraa irraa dubbattu yookiin ammoo iyyuu isiin takkanaati godhetu anoo maali waan jedhu yaaduu barbaachisa namni jalqaba irratti jecha kanaaf ani wanti an jedhu barbaadu yoo jiraate
akka kana dura yookiin ijoollee biraa irra dhaabannee maal jedhaa turre kuni dhugaadha kuni sobaa kun maal waan jedhu irraa miti garuu nama dogongorri wayyoo uumame nama badii wayyoo irratti argitan please nama badummaa namaa saniin himuuf yookiin ammoo hamilee namaa cabsuuf akka namni sun jireenya isaa jibbu godhoo osoo hin taane gorsaa namni yoo gorfame ni sirraa namni kaleessa eenyummaan isaa maaliyyuu ta'uu danda'a ijoolleen Oromoo kaleessa bakka rakkatanitti dhalaan keenya biyya Arabaa keessa jiraatan ijoolleen hojiin qabaanne xiqqaa jira mujattiin tun mana koontiraataa jiraatti wallaahi azim maqaa rabbiitiin isinii kakadha hawwiin guyyaa takka baatee mana namaa mana alaa dalagdee hin beektu mana koontiraataa dalaga lammaffaa ammoo amma jedhame sanaa fi akka jedhame sanaa olitti jedhame sanii illee miti an waan beekuuf isiniin jedha kana waa'ee akkana irra osoo haasa'uu baadhee wallaahi azim natti tolaa ture maaliif har'a sa'aatii qabsoo Oromoo kanatti sa'aatii hayyuu mana hidhaan jirutti yeroo mara isin ajandaa nadhuu ajandaa dhaltuu fuutanii gannu darbitan nu ammoo kana isinitti iyyin har'a waan isin ajaa'ibaa suuraan kun orjinaalaa miti kun kana waan jedhurraa isiniin kaasamu abadan arraba kiyyarraa waa'een kun hin ba'u an wanti isinitti moo jiraate garuu ilmaan Oromoo rabbi sodaadha waan ajandaa godhatan beeka waan ittiin dubbatu barbaaddan yoom eessatti akkamitti akka dubbattan nama dhuunfaa tokko akka amantiin isaa akka barbaade gadhiisuu ni danda'a amantiin isaa lugaamee qabuu ni danda'a yookiin ammoo eenyummaan isaa sun firii godhee isa gadhiisuu danda'a waa'ee amantii namaa irraallee waa'ee eenyummaa namaa irraallee Oromoon kaleessa gaafa waliin jiraatan gaafa boolla tokkichatti ilmaan Oromoo 5 ajjeesan gaafa ilmaan Oromoo alaabaadhaan walitti marree iddoo tokkotti awwaallu islaama kiristaana arsii shawaa harargee jennee waliin qoonnu gaafa eebii wayii nutti argame gaafa balaa wayii ijoollee keenyatti gale yookiin gaafa maqaan ijoollee Oromoo waan ta'an fuutanii ganda wayitii kennu fuutanii amantii wayitii kennu fuutanii naannoo wayitii kennu fuutanii nama wayitii waliin maxxansu hin barbaachisu namni kamuyyuu an Nasrii aanolee akka Nasriititti yoo cubbuu qabaadhe yoo badii hojjedhe akka Nasriititti itti gaafatama sababni cubbuu hojjedhuuf ammoo ilma namaa waan ta'eef ilmi namaa kamuu ammoo ni dogongora nama ta'e namni kamuu ni dogongora gorfamu ammoo namni hin sirraaya mukaa miti yoo ol qajeelee dhaabbate mukatu akka dhaabbatetti hafa malee ilmi namaa akka dhaabbatetti inafu kanaaf wanti isiniin jechuu barbaadu yoo jiraate ilmaan Oromoo keessattuu waa'ee isii qofa osoo hin taane waa'ee Saaliyaa Saamiis yeroo ammaa kakaa'atu jirutu jira waa'ee Saaliyaa Saamiis yoo ta'e Saaliyaa Saamii biltsiginnoomte yoo biltsiginnoomte ammoo fedha isiiti garuu eenyummaa isii kan kaleessaatiin arrabsu suuraa isii kan kaleessaa kan taane gadi baasu kanaan wal xiqqeessu gaafa namni namaa qabsaa'ee sagalee namaa ta'e goota keenya hayyuu keenya jabaa keenya jabduu keenya jedha har'a immoo gaafa wanta akkanaa argame ammooyyuu akkasii waliin jedhu irra Oromooti ilmaan Oromoo an hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja wallaahi azim ija Oromoo afoo dhaabadhee waan Oromoo dallansiisaa hojjetu irra har'aan kana dachee irraa dhabamuu naa wayya garuu wanti jala muree isinitti himuu barbaadu yoo jiraate please Facebook kanarratti maaliyyuu haa ta'u maal yoomiyyuu haa ta'u yoom ajandaan ni uumama firas haa ta'u diinarraa ta'u wanti wayii ol darbama yoo wanti akkanaa uumame kana ajandaa godhatanii irraa hin iyyinaa namni takkaaf lama yoo irraa dubbattan namni lama sadi yoo irraa dubbatan gahaadha wanti irraa dubbatan waa baay'ee jira wanti irraa qabsaayan waa baay'ee jira wanti yeroo ammaa Oromoo tana hudhee qabee jiru ilmaan Oromoo ganamaa galgalatti reef isaanii bosona keessa dhumaa jira kan asii fuudhanii barahaa Tigraay keessa fixaa jiran ilmaan Oromooti mootummaa keessa jedhanii kan asiin mana hidhaa jiru karchallee ka jiru hayyuu Oromooti kan dhumataa jiru ganamaa galgalatti ilmaan Oromoo qaqqaalii lubbuu Oromoo qaqqaaliitu badaa jira kanaaf ajandaa keessan dhimma nama dhuunfaa keessa hin galfatina ajandaa keessan ajandaa wanti godhatan waa baay'een osoo jiru waan kana ajandaa godhatanii irraa hin dhiphatina waa'ee mucayyoon jaalallee kooti kaleessa argitanii jirtan diinnis firris jecha garuu an ilma Oromootii har'a suuraan kun akkas ta'e jedhamee waan mucayyoo kana jecha hin taane yookiin ilaalcha hin taane qabaadhuuf hin qabu sababnis obsa barbaachisa wanti kamuu namni kamuu dogongora ni qaba dogongora isaa kana irraa ni barata akka inni baratuuf ammoo ati fakkeenya ta'uuf qabda fakkeenya waan ta'u boruuf nama kaa'u qaba malee nama har'a ati akkanaati ati akkasiiti kaleessa akkasii turte ebalu waliin akkas turte bargita dogongora ta'uu danda'a garuu gorsitee amansiistee ittimtee sirreessita malee arrabaan naman sirreessan xiqqeessuudhaan naman sirreessan ajandaa nama godhuudhaan naman sirreessan arrabsoo hin taane nama arrabsuudhaan nama hin sirreessan kanaaf wanti isinin jechuu barbaadu wanti jala muree isinitti himus yoo jiraate an Nasriin kaleessa fuudha jettan hin fuune gaafni an fuudhu gaafa Jawaar Muhammad mana hidhaatii bahe
gaafa ajjechaan ilmaan oromoo irraa dhaabate gaafa dhumaatiin ilmaan oromoo irraa dhaabate gaafa hayyuun oromoo hidhaadhaan nu ba'e nu hunduu fuunee jireenya keenya jiraatuu ni dandeenya. Har'a gammachuu maaltu jira? Har'a oromoon maal argate? Ajjechatu nurraa hafimu, dhumaatitu nurraa hafimu, du'atu nurraa hafimu maal argadhe jedhee ani fuudha hin fuune. Garuu jaalallee qaba. Salaamata wal gaafannee shaayii bunnaa jennee suuraa akka namaatitti isinii maxxansin. Suuraa sana akka warrummaan faarse har'a immoo deebi'ee akkas ta'ee akkas taatee jinnii jaankaa mintaqasiyyee jedhanii ajandaa godhan. Wanti isinitti immoo barbaadu waan dalageef abbatu itti gaafatamaa isinin ilaallatu. Yoom jettiin tun chiikii Nasriitii yookiin jaalallee Nasriitiin fuune akkuma isinin jedhe hin fuune ufafoo garuu gaafa oromoon bilisoomeen fuudha isinin jedhee jira. Garuu hiriyyaa Nasriitii maaf akkas ta'ee wanta akkasii akka jettan taate warri quuqamaaf jechan galatooma. Warri shiraaf yookiin dharaa fi ololumaaf uma argitan ajandaa godhuu afaan isin baree uummantaan sheer godhuu uummantaan maxxansuu uummantaan irraa oromoo qabsootti jirtu burjaajessuudhaaf ajandaa diinaa yoo ta'e ammoo iyyuu jechaadha. Anaayyuu miti ijoollee dhiiraa ammaachi wanti isinii dhaamu tokko keenyaa wal beeyna. Biyya alaa jiraadhu biyya keessa jiraadhu iddoo feete namni jiru numa wal beekan abbaanis of beeka. Ijoollee wayii yoo waa balleessite yookiin yoo waa taate kana ati taate jettanii sababa saniif waliin dhiisinaa. Sababa saniif nama san duddatti galina. Yoo gaafa rakkoo wayii argame yookiin wanti kaleessaa wayii nama ol waa'ee nama sanii badummaa yoo dhageettan yoo kan gargar baantan taate dhugama jaalalti hin jirre dhugama wal kabajjaan hin jirre. Wallahi al-azim namni wayii yoo dhugama kabajjaaf jaalala kaleessa walii qabaate yoo kaleessa ilaalcha gaarii walii qabaate har'a wanti badaan argameef wanti wal wantaa jedhan hin jiru. Eenyuyyuu haa ta'u eenyu dogongorri ni jira yoo dhugaa ta'e dogongora jiru san himanii sirreessu yoo dogongorri illee hin jiru ta'e ammoo kabaruutiin irraa baranii itti fufuudha malee ijoollee dhiiraatiif ergaa isinii dhaama namni takkallee osoo irraan bahinna dhageeffadha. Ijoollee shamaraa kaleessa jaalanni si jaaladhi sirraa baraadhi sirraa du'e si malee hin jiraadhu jedhaanii gaafa waa'ee isii irraa namni wayii waa dubbate gaafa dogongorri isii wayii argame gaafa badii wayii yookiin waan akkasii wayii namni irraa dubbate sin barbaadu si dhiise si jibbe ati adaata akkasiiti ati kakkanaati asfalligam wallaalummaadhaaf miti hayyummaadha. Lammii biyya biraa ta'u biyya keessaa ta'u maaliyyuu haa ta'u maal namni kamiyyuu yoo wanta wayii argitan dhiifama yoo gootan yoo obsitan yoo gorsitan gowwummaadhaa miti wallaalummaadhaa miti hayyummaadha. Oromummaan keenya obsa nu barsiisa. Oromummaan keenya naamusa nu barsiisa. Oromummaan keenya safuu nu barsiisa. Namni tokko yoo dogongore akka nama tokkootitti amantiin isaa kiristaanoo ta'e islaamaa ta'e hin tuqamu amantiin. Maaliif amantiin kamuu waan gaariitti nama gorsa waan ta'eef namni kamuyyuu waan na ajaa'ibiin hin dhiisne ammoo jechaadhaan namoonni tokko haasaa nama tokko yoo ilaalamu namni suuraa argeetiin suura maqoofa kama waliin dhaabbatanii akka lakka argeetiin waa meeqa keessa seenii waa meeqa haasa'u jechaadha. Suuraa qofa jechaadha. Maaliyyuu haa ta'u maal jechaadha. Ijoollee Oromoo please. Keessattuu warroonni waan hin taane kana qabatanii asii fi achi hin fiidan. Ijoolleen bilisiginnaa diina Oromooti. Ijoolleen paartii biraa diigaran waan hin taane namaan jedhuu danda'an waan hin taane kaasuu danda'an. Garuu jarallee yoo taate bar garaagarummaa siyaasaati malee garaagarummaa dhiigaa hin qabnu. Dhiigni keenya Oromoodha Oromummaadha tokko walitti nu fide. Garuu please irra deddeebi'aa ammallee wanti isin gorsoo jiraate ilmaan Oromoo yoo namaa waa jettan of ilaala. Gama kootiin an nagaha jira. Aannan kana bitadhee urqa qaataatii tuuta nama furdisa jedhanii nan tasamee ololli feesbuukaa kun akkana nukkisne amma iyyuu na eegaa deeqata kittiin. Wacii na gootan wallaahi billaahi laayivii seenaa aannan dhuguudhaaf jedhee birri sadi baase dirhaama Dubaay sanirraa nuu kaleessa shaayii bunnaa jenneeyyuu. Innaa kanaaf ijoollee Oromootii wanti isin jechuu barbaadu amma qubna garii isinitti haasaa bareechisee jechaadha. Mucattii irraa gadi bu'aa. Yoo taate haadha, yoo tolte haadha, yoo balleessite haadha, dhimma isii keessa nama takka hin galchu. Abbaa barbaadde Ameerikaa ta'ee, Jaapaanii ta'ee, Kooriyaa ta'ee, Chaayinaa ta'ee mirgi ka haadhaati, mirgi ka abbaati. Garuu wanti dhugaa isinitti himu mirga jennee ijoolleen Oromoo akka isin dhiisnu taate. Waa'ee kanarraa yeroo biraallee ijoolleen shamarran Oromoo dhiirri Oromoo maaliyyuu ta'e yookiin akkana ta'e yeroo biraallee akkas ta'a maal ta'a jechuu kiyyaa miti. Kan akkasitti hubadhaa gara hin taanetti na harkaa dubbii kiyyan fudhatina. Ijoolleen Oromoo waan isin xiqqeessaa waan Oromoo maqaa balleessaa waan haadhaaf abbaa keessan maqaa balleessaa dursaa irraa of eegaa. Yeroo mara ijoolleen Oromoo kun dhugaa kun dharaa kun maali jennee isin waliin iyyuu hin dandeenyu. Dursitaniitiin irraa of eeguu
irraa baratu kan nama tokkootiin nama tokko arrabsuu nama tokko xiqqeessuu nama tokko qalbii cabsuu osoo hin taane namni wayii ebaluun sun balleessoo jette borudhattiyaatillee waan akkasiitti seenuu osoo hin taane irraa baratteetiin fuulduraaf ammoyyuu jireenya kee keessatti maqaa kee maqaa haadhaaf abbaa keetiitii fi maqaa saba keetiillee bakka hin taanee fi akka hin taanetti akka hin kaane gochuudha malee dhaqxanii waan hin taane ufumaa hojjettanii haatanii yookiin ammoyyuu booda immoo namni akkas naan jedhellee hin jedhina ijoolleen kun ammoo isheedhaaf osoo hin taane gorsa isiniif dhaama shamarran oromoo qaqqaalii babbareedduu dubra teenya qarree teenya tan mana kushiinaa arabaa dhiqaa oromoo biyya keessatti qarqaartan kan shintibeetii arabaa dhiqaatiin oromoo biyyatti miidhamaa oromoo qarqaartan kabajaa keessan akkuma qabattanii biyyaa baataniin kabajama keessaniin biyyatti galaa ulfinaa fi kabajaa abbaatu ofirra qaba isiniin jedha wanti kamiyyuu yoo ta'e yakka hojjete kamuufuu gaarii hojjeteef abbamatu faarfama tokkummaa wanti kanarraa kaaseef waa'ee amantii irraa uumama namoota haasan tokko argeeti ani muslim oromoodha amantiin koo islaam haadhaaf abbaan kan koollee islaam amantiin kan koo anaaf akka ruuhii kan kootiiti akka bareedduu eeguutti jaaladha kabajaa guddaa amantaa kootiif qaba kanaaf amantiin kan koo gaafa dhaladhullee muslima gaafa jiraadhullee muslima gaafa duullee muslim kana hin shakkina dhibbarraa dhibbatti ergixanyaa ta'e waan kana isinitti hima dhibbarraa miti dhibbaa fi tokko jechaadha an namoonni tokko tokko yookiin ijoollee shamaraa kiristaanaa yoo jaalatan amantiin akkas taatee maal taatee waan jedhamurraa namoonni hedduun kaasaa turtan waan kana tuffadhee bira taraa ture namni kamuyyuu oromoon gaafa qabsaa'u amantiidhaan waliin qoonu gaafa duunu amantiidhaan waliin qoonu gaafa hidhamnu amantiidhaan waliin qoonu gaafa wanti wayii argame yookiin gama jaalalaatiin haa ta'u gaafa yookiin wanti wayiitiin dhufe amantiidhaan achi wal qabuun amantiidhaan achi wal dhiibuun maaliin hin barbaachisu oromoon tokko islaamni kiristaanatti yoo heerumte islaamni kiristaana yoo fuudhe abbaan barbaade maal yoo fuudhe yoo waliin abbaan naataa jedhe sun mirga abbaati akka barbaade abbaan waan barbaade godhatu danda'a yoo amantiin isaa keessa daangessu taate ammoo gama amantii ofiitti achi fidatee yoo naataa jedhe fuudhuudha kanaaf wanti ajjedhu barbaadu kanuma